dhuguma khayriin dhufullee ta'u khasharriin dhufullee ta'u rabbi beekamalee nuti beekuun turree jechuudha warri xiinxalu maal jee ay namichi kun haasoo inni isaa adeemsisaa sigalee warri itti dhiheenya qabu hundi wanni sabboonummaa jaan keeysan jirtu namichi kun gartee qabsoo oromoo tan gufachiisu malee qabsoo oromoo hin milkeessu jechuu turan jechuu turre gaafas dhuga qabnaa jechuudha itti aansee aangoo qooddachuu qabnaa isaan jennaan lakkii aangoon filmaataa malee qooddamuun taatu jechuu turre jechuudha yaadatta yoo ta'e filmaannis akkan jirre piippiin garsiiftee jechuudha kanaas jechuun dandeessumma piippiin nama ifi taa'ee marii biyyoolessaa TV keessatti ifumaa godhu jiru haga filmaata dhiisi marii biyyoolessaatiin siin jedhe waan hayyoonni taa'ee murteessu mataa ifiitii nama murteessu jiru jechuudha nama kana filmaataan dura dhaabbattee difeenti godhuu dandeessu tayaadattiin sii deebi'a tokkoffaa piippiin gaafa duraa nama sodaachuun turre jechuudha waan takkaan isin yaadachiisa waan lamaan takka wanni lameen sun hayyuu addunyaa namni jaamu communicationii mootummaa naannoo Oromiyaati ammatti obbo Baqqalaa Garbaa wajjin OBN irra dhiyaachuu eenyu yaadatame mee eenyu keessantu yaadattanii gaafa san obbo Hayiluun gooliitti guuree ture jechuudha obbo Baqqalatti maal jee isin paartiin Oromoo yaadan qabdan bochanii bochisuu malee yaadan qabdan afaan Oromoo fa afaan federaalaa goona jettan maarre jettan kun seenaa taheera wanni afaan Oromoo hundinuu afaan federaalaa ta'uudhaaf Oromoon gaafii isii deeffachuudhaaf sigalee Oromoon gaafii isii galatoomi jihaad kiyya jihaad alfarqi tiim qabrichu asumaan naa galatoon faddaa mucaa Oromoon sigalee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u Oromoon gaafii isii lakkaawamtee teebilirra teessee jirti kanaa booda gaafii Oromootiin daldaluun hin danda'amtu jeebar mucaan bakka obbo Baqqalaa afaan qabsiisee bar yaadatta moo yaada harkaa qabanii jechuudha sigalee yaada harkaa qabanii jechuudha obbo Baqqalaa waan juwallaalee jechuudha jechuu malee asii deemtanii osoo muyyaalatti mari'annee maqalee dhayxanii je'eeti gartee afaan qabachiisee jechuudha booda nuti gaambeennu gaafa san ifiifu maqalee nurra nagaya taatee argamtee jechuudha dhumarratti sigalee yaadatta moo itti aansuudhaan lammaffaa obbo Taayyee Dandayaa OMN gubbatti kan guyyoo waarii interview godhe boonee garaa dhiibaa Baqqalaa Garbaa faa wajji dhiyaate isa qofa warri mormitoonni nam 3-4 yaadatta moo yaadattanii mormitoonni sigalee nam meeqa Taayyee tokkichaa dadhabanii jechuun maaliif yaada harkaa qaban gaafas mootummaan kun mootummaa haarayaa sigalee hin danda'amu dhaabbannee ilaaluu qabnaa filmaataaf qopheessuu qabdanii uummata akkanuma girgirii kaa'uun qabdanii karaan taaneen aangoo dhufuun hin danda'amtu filmaataan malee rabshaa dhiisaa sigalee yaada maddisiisaa yaada asfidaa yaada badhaadhina chaalenjii godhu garraan sigalee aangoo isinii tarkamnee yaanaa jechuu turanii jechuudha. Way pipi amma garuu maal siinjaan wanni tokkichaan isi harkatti hafte maal siinjaan ka aangorra jiru Oromoodha siinjaan hay Oromoo ta'u bakka namni aangoo gi qabate Oromoo yoo ta'e ajjeesii eenyu hayyama kenneef buqqisii eenyu hayyama kenneef gibiraan gidirsii eenyu hayyama kenneef naime edan Oromoo ta'u haa ajjeesu mirga qaba mirga ajjeechaa eenyu isaa hayyame heera kamtu isaa hayyame sigalee mee heera kamtu isaa hayyame mirga Oromoo ajjeesuudhaaf Oromoo buqqisuudhaaf eenyu isaa hayyame haya mootummaa Oromooti sirri waliif galla tanarratti laa shakka fi sigalee laa shakka fi tanarratti rakkoon hin jiru mootummaa Oromooti Oromoo waliif galla abiyyi Oromoo Adaanech Oromoo abiyyi namni hundinuu Oromoo Shimallis Oromoo osoo mootummaan Oromoo aangorra jirtu tulluu guulessoo maleen ichi nama ajjeesaan jirtu fannoon Wallaggaan seentee ajjeesaan jirtu darraan seentee ajjeesaan jirtu inni kana taa'ee abaluu sijjeese dakaan shanee sijjeese jaan asiin fannoo sijjeese jaan hay akka oduu himaa godhachuuf mootummaa godhatte Oromoo meenaahim oduu himaa akka ta'uufi mootummaa godhatte moo sigalee akka gartee roorroorraa ittisu akka gartee waan dhufe hunda dura dhaabbatee mootummaan qaba jettee Oromoon mataattiin ol qabattu ilmoota akka maaliif dalta
bakkaan qina keetii akka sii guutuufi bar barumsaan haa ta'u humnaan haa ta'u dandeettiin haa ta'u bakka atiin gahin akka inni dabree sii gahuuf ilmoo dhaltaa bar mootummaa tokko maaliif mootummaa kiyya jettaan hadabreerra wayyaa ta'uu qabaa bar yaadaan hojiin gochaan haasawaan osoo hin taane si galee hadabreerra mootummaa nagayaa fiti mootummaa badhaadhina fiti mootummaa gartee hooggansiisaa jalatti gartee namni hundi gartee caayaa isaa jalatti hafuura fudhate san ta'uu qabaa bar mootummaan tokko san ta'uu qabaa bar mootummaan wanni mootummaan kun mootummaa kiyya jettee ati ittiin dhaadattu ilma kiyya jettee ittiin dhaadattu sanii jechuudha amma wanni haasawaa jira kaaraat kiiloo jirus oromoo kamaarree jirus oromoo kamiitir kishoo jira hay wayi namni oromoo miti siin jee jira nam tokko bar oromoo miti siin jenne bar osoo anachi geessite osoo jaawarichi geessite osoo marroo dirribachi geessite osoo taayyeechi geessite hay akkasi jeesu baqaanii ayyamtaafi akkasi buqqisu ni ayyamtaafi waraana sirra jaarratee hattuu gubbarraa sigale hanga jala gaddiriirfatee akkasi saamu ni ayyamtaafi hay ni ayyamtaaf jechuudha saniifuu dammayni keenya fagoo jiraa jechuudha wanni mootummaa kana ittiin difeendi godhuu danda'e yeroo ammatti hin jirtu jechuudha siyaadachiiseetiin jira dheengadda gaafiin oromoo takka takkaan lakkaa'amtee teebilirra teessii jedhee mormuu turan hayyoonni piippii keessa jiru jechuudha amma namni waan mormuun hin qabu namni mataa yaadu namni laalee waa argu namni waan qaallichi kun godhu jiru argu namni tokko aangoon qabu jee amma duraan isin hime ichi keessa Itoophiyaa keessatti haga qabaletti waan abiyyi fedhu qofaat dalagama malee waa takka shimallis illee ittiin balleesseen jechuu ture jaawarillee sanuma dhufee mirkaneessee an sirna kana sirri wajji dalageetiin keessa isaa seenee beekaa jechuudha yeroo hundaan irraan sii deebi'a bakka distiin siyaasaarraa affeelamtu saniin taa'aa hoggii distiin bishaan fixattee niin argan shuumoon abiyyi bishaan fixattee jirti distiin abiyyi bishaan fixattee jirti turii dhiyaadhu itti dhufuuf teessa arkuuf teessa feetullee jaaladhu feetullee mormi feetullee hin mormin arkuuf teessa arra ta'uu dhabuun malchiisa waggaa kana ta'uu dhabuun malchiisa baatii tana ta'uu dhabuun malchiisa ni arkita waan itti dhufuu ta'u sirritti itti qophaawamaa jira jechuudha abiyyi moo hin danda'a miitira kishoo abiyyi waaqa seete bar namaatu achi kaa'e bar abiyyi barkan deeggadda wayyaaneen funyaan qabdee ariitee asii diyaaspooraa ta'e asii minisootaa taaskii oofuudhaaf isaa hayyama baafatee bar abbaa duulaa yaamee opiidiyoo keessa qaanii jee deebisee bar abiyyi moo hin danda'a bakka waaquma guddaa gabbu'ee biyyi bulchu jira wallaalummaa ta'e sallaale wayyaanee hangas geessu sanuu namni caccabseef daaraa godhee sekuriitiin dippiloomaasiin qabeenyaan okkodoomiin ta addunyaa tana guutuu boo kaabineen bar kaabinee dhiisiitii bar ergamtuun kaabineetu gaafa wayyaanee san bar garaan isii hangana gayaa bar duudaan ciiftee nyaatti bar arra kaabineen tokko bar siigalee ummata zarafee qawwee milishaan itti qabsiisee nyaatu jira malee waa takka sa'aatii namni gartee bosobostee sirni kun diigee wal gadhiisee namni bar maraataa ibiddaa manziilaa fi ibiddaan mana citaa bira dhaabbatu kana akkami suuta ibidda kanaa fi manziila kana harkaa fuuna jee hayyoonni yaadu jira malee sigale wanni kun waan faayidaa qabdu taateetii miti jechuudha kan isin beekuu qabdan tanaa jechuudha itti aansuudhaan Jaawar Mahammad kootaa yaadaan nama mormaa jedhu waan irreefu sii haasisa yaadadhu kan dheengadda obbo Hayiluun hundi Baqqalaa Garbaa nama hangas ga'usan nama akkasii siyaasaa danda'usan nama jabaa muuxannoo qabusan sigale dhukkee irraa kaasee OBN irraa galche amma Jaawar Mahammad ni beeka Jaawar Mahammad gaafa Finfinnee keessa jiraamaa wajjin dhiyaatnaan dhukkee irraa kaasanii jechuun yaada harkaa qaban amma Jaawar jarri akka humaa harkaa hin qabne beeka sigale ani garuu gaafa dura inni BBC irra bahee mee namni naan mormitan namni yaada naan faallaa qabdan sigale namni dubbiin Jaawartuun sirrii miti jettan koottaa naan morma yaa rabbii halka mucaan kun maanuu jarjara amala isaanii hin beekaa beektaati ko jarjara maanuu jarjara jeetiin rifadhee ture wanti horoo faayidaa horooqa sigale horooqa wanni isaa mormaan jirtu maaliif mormitaan
yoo yaada qabaadde bar profeesaratti fidu doktoratti fidu hogganaatti fidu barbaadu an deeggaraan badhaadhina dura dhaabbee mormuun hin danda'amu memmo wanuma badhaadhina deeggarra jettu tana guutusi jalma deemilaan arraba jaawar malee kana dadhabinni kee kana jabinni abiyyi kana jijjiiramni abiyyi fide kana jijjiiramni itti deemamu jiru kana jettee takka tan lafa keessuun qabdu jechuudha. Abiyyi rakkoon qabu abiyyi maarreen qabu warra jalaan rakkoo qabaa siin jette jala si haamuru sigal kan rabbi jala qale tan rabbiin jala qale shayxaanni jalatti harka si haa darbu jala maaltu rakkoo qabu namni rakkoo qabu isa jalli miskiina nyaatu dhuguu rafuu ajaja eeggachuu qofu waata aangoo tokko nam tokkoon qabu isa malee sigal an hangaan shimallisitti dogogoree shimallis qeequu turisanii rabbii kiyya sigalee dhiifama gaafachuu idaan inni halkan shimallisitti ajaja kennee akka hatu akka ajjeesu akka rashanu sigalee karaa qopheessee daandii qopheessee ganama dhufeen wajjiboo hanni itti qayyi masmari akka ran godhanii siin jedha sigalee kijibaa buufaa nama gartee boochiftu nama akkana zaalima aboo bar dhiira jechuun dhiirti bar jecha fiitiif duutii bar sigalee mootummaan Israa'el kun bar Gaazaa keessaa bahuu fedheeti sigalee akkanaan godha jee waan dhaadatee jecha isaatii jechittuu jira bar yaa rabbi osoo kuma godhanii dhiibanii na baasanii jee kadhatu jira bar sigalee dhiirti jecha fiitiif duutii bar guyyaa dheeraa asii hannan wajji arrabsaa oleeti galgala hangam takka hattan Oromiyaarraa hangam takka hatte Wallaggarraa warqii meeqa hatte Gujirraa meeqa hatte takkaan irraa tarakka baay'ee taa'e shimallis kiyya miskiintichi yoo galeef jeeti gabbee caffee hundarra humaan fiddanni iyyitan malee eenyuus si dhagayaa numa iyyita malee jaabar bar inni nu baanaa bar nu warra asii hattu saaxilla jee guyyaa dheeraa iyyaa oolu kana baana hattichi guddaan mujrimtichi edaan kan wajji taa'e iyyuu kana si'ile moogganaan hattuu guddaan garuu kijibni si oolcha malee sin bulchuun hin galleefsa kijibni si oolcha malee sin bulchuun irruma dammayxa guyya tokko kijiba nama kijibu tokko irruma dammayxa jechuudha. Saniifu warra jala maarree jala mitirkishoo jala maaliyyoo jala warri jettan kun dhaaba bilziqinnumaa hun beeytan ani siniifini kana himeetiin dubbii Jawaar Mahammaditti dabra warri arra bilziqinnaa mormaa jirtan kun waa takkaas Oromoo fidu abiyyi survive yookaan abiyyi hambisuu hin dandeessan wallahi billahi tallahi rabbiin si qaal osoo ana taayye hangaasa Jawaar Mahammad guutuun keenya jala deebinee abiyyi jala kursii qabna jenne wallahi abiyyi survive ta'uu hin danda'u siyaasaan isaa enda taatee jirti sabaa sablammii biratti gommaan isaa hafuura yaasee jira hin danda'amu abbaan fedhe osoo isa jira amma waan asirraa wacaa waan kaaree takkaa fi lamaan sossobanii asirraa wacaa tan dhiisi namni faayidaa si deeggaru dhageeffadhu wayin sitti namni faayidaa si deeggaru guyyaa faayidaa san dhabe hallayyas si darbaa'e sigalee namni faayidaa si deeggaru guyyaa faayidaa san dhabe si dhumatti tanumaan isin idaamaa nama faayidaa si deeggaru deeggaraa kiyyan jeen opiniyoon ammachi tetteessituun nam tokko garaadhaan ichi taa'utti hin jiru silent killer jedhani hoggi inni gartee kana jijjiirremi kana gooneemi bar protesti jiranii bar hinjibbin yaa maraataa hinjibbin ummata akka caljee hoggi inni fiigaa jeen numa fiigu hoggi inni harka dhawaa jees harka dhawu kan bar protesti irra jiranii afaanin akkasii jalaa cal jechuun kun ati bineensa ati ajjeesa yoo gaafii si gaafanne nu hiita nu jeefta nama mirga namaan beene jechuutti himu jiranii bar sigal beeyta akkasii hoogganaan tokko hoogganaa gorsaan qabne hoogganaa namuma isa faarsu malee ka isa qomatun dhageeffan hoggita ta'anii paarlamaan guutuun harka shob godhu kana isin waan jaalatan bar protest irra jiranii bar siif hin galin malee hay rabbiin maal jedha waan takka dandeessu jijjiirii jedha dadhabdu jibbii jaami bar jibbanii garaa keessaan jibbanii uf jaaniiti yaa rabbi kana la qabrii keessaan baanetti isa galchi jechaati harka dhawaati bar qabrii keessaan baanetti haa galchu janiin si gal protest irra jiran hin jibbina gunjaab jaan garuu haadireen teenya si gale garuu haadireen keenya qalbii horachaa ummata miidhuu dhiisu qabdala wajjijjiiramni dhufuuf ta'a miti dhufuuf ta'a na amanitan insha Allah taala
biiznillaahi taala jijjiiramni gaafa sana akka mataa ol qabattee uummata kee keessa dhaadattu if qopheessii uummata keetirraa suutaa harka fuudhaa. So saniifuu warra caljee isa jala tattaawwanaa isin jibbinaa. Inni isin arrabsina achi keessa sabboontota meeqaa jira gootota meeqaa jira. Sigalee nama Oromoo tanaaf jijjiiramni akka dhufu gaafiin Oromoo akka deebitu jalaa gubbatti an nin beekan warra maangorra jiru kana wajji dalaguu ture nama if caalaa Oromoo jaalatu jira. Kagaruu dirqamee Oromoo hidhu jiru ajjeesisisu jiru jira. Dirqamee godhu jira jechuudha. Inni ichi taa'uun Oromoo fu faayida. Saniifuu hay jaala ziiz godhime protest irra jira jechuudha. Saniifuu kan hin jibbinaa jechuudha. Akkasitti eega qabanne booda kara Jawaar Mohaammed dabarraa jechuudha. Kara Jawaar Mohaammed dabarra. Jawaar Mohaammed kitaaba barreesse. Ana madura Jawaar jechuun jaaraadha. Abiyyi Ahmad birgeedii waraanaan sodaatu. Waan feetin sodaatu. Hawaasa ijaarame sodaata. Ani isiniin jedhu. Dhiyuma tanaan isiniin jedhu. Wanni piipiin akkatti itti iyyituuf warri iyyu waan iyyuuf hin beeku malee warri iyyisiisu waan iyyisiisuuf beekaan isiniin jedhu. Oromoon gaafa dubbiin eessa jallatte gaafa taayyeen faan ka'anii caffee keessaa iyyusan dubbiin akka jallatte nama hundaa galtee namni hundi gigee dhaabbatee filaalee. Amata meeqa qabsooyne jechuudha. Amata kana hunda Jawaar Mohaammed caljee jechuudha. Qabsoon Oromoo deemuma jirti. Marroo yoo calje, Jawaar yoo calje, Ayyoon hin calje, Taayyee yoo calje, qabsoon Oromootu numa deemte hanga galmasii geessutti. Tana qabadhu. Gubii gati. Amma warroottan Jawaar Mohaammetiin amanamu. Jawaar Mohaammed amma dura kana nu godhee. Jawaar Mohaammed diyaaspoora hayyoonni gurguddaan ka'aaran anarraa eegalii nuti nu aarree jirra. Jawaar dhuga nu facaasee kute wajji qabsooyne halkanii guyyaa wajji dhaabbanne wajji qabsooyne garuu Jawaariif hin qabsooyne. Hayyoonni keenya wanni beekuu qabnu Jawaariif hin qabsooyne saba keenyaaf qabsooyne. Jawaar faa warroottan Jawaar bar namaa duubaa Jawaar godhee bar beeytaati. Shaarukaan kana takka warra filmii dalagu kana nama filmii bireedduutti kenne sun hin beekamu jechuudha. Ka duuba jiru sun hin beekamu. Garuu Shaarukaanii beekamaa jechuudha. Iskiriina irratti filmii kana isaatti taphata waan ta'eef isaatti faarfamaa jechuudha. Jawaar bar namaa duuba akkasii dhiira godhuu ture. Wanni akkasii dhiira gooteef taphachiiftee Jawaar beeksifteef sigalee uummata keetiif Jawaariin amanamu warra jiru kanaaf deebii qaba jechuudha. Deebii qubsaan sii qaba. Jawaariin amanamu. Jawaar kan akkamitti amanta? Sheekha mi'aati kam jettaa warra keessaan dhuftanii naan jettanii jira jechuudha. Eenyuun nama siyaasaa amanis hin jebee naayi. First over eenyumaan nama siyaasaa amanis hin jebe. Eenyu amanis hin jebe.